الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواس خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّي كالغاري نانو خنا جرتني في ورّي أولا جرتني لين كانوا بيرا دفونا قبدن أرى مسجد البلال جرّا magaalaa Kargaarii masjida Bilaal jirra. Yoo rabbiin keenya fedhe guyyaa Jum'aa fi Sabtii sagantaa asii qabna. Guyyaan Jum'aa gargaarsa gumaata masjida Ibnu Abbaasi yoo rabbiin keenya fedhe. Saniifuu guyyaan kunis muhaadaraa waan ta'eef hawaasni keenya sagantaa teessan wal qixxeeffatanii guyyaa san irratti akka wal agarru dhaamsa keenya masjid Bilaal irraa Kalgaarii dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaanna. Yoo rabbiin keenya fedhe inshaallah guyyaa qabame irratti iddoo jaame kana irratti waliin dhufnee khayrii haa dhaggeeffannu, haa wal yaadachiifnu, du'aayis haa manguddoo teenya irraa fi sheekota irraa du'aayis haa fudhannuun dhaamsa kiyya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabaga. وإيش نمك قتلني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبليان نمني دوبا Kalgaarii keessa jiruu fi namni mootunuu naannoo isaadhaa qufatu hundi keessanuu akka waa caqafattan, akka waa barattan kanumaa gartanii isin beeksifnaa. Keessummaatu masjida Bilaal gad dhufee jira. Keessummaan tunis keessummaa nuti qabnu ka isii ol namni biraa hin hafin, yoo guddinaa yoo beekumsaa keessummaa santu har'aa duuba nurra jira. Keessummaan tuni waa lamaaf dhufte. Waa lamaan kun immoo takka 2,000 qabaa, takka 3,000 if jalaa qaba yoo kabadhisan taate. Tokko da'awaa isinitti godhuudhaaf isinit dhufan, khayrii ifii beekan akka isinilleen barattan amaanaa rabbiitii, amaanaa rabbii ka ifii qaban خائفي بيخان أمانة سن إسنين قهودف قنو دفن جيشو. أمانة سن أكما ربي ولي رافرات داجئ نودامي جيشا كتاب ساكي ستي قرآن الرا قرآن في حديث نبي محمد خيست دوبا غرتني ولي الراوا برسيفت ولي الراهلي فرد ولي اللي جكسا جئ قرصنو خنّي سنما ولد دبرسن جيشونا مالف دلوني نمني أما دبرسو قنيس نمتو تي دبرس مالي سميدا إساتي بوئي هندوف شراكتي إنس نمني إسا دورا بيكم ساكابو إسا دبرسيتي
nama amma mootunuu keessa jiru kanatti dabarsa jechuudha. Tokko kana warra irraa qeebalee irraa fudhatee itti faayidaa irraa rabbi nu haa godhu. Kalammeessatiin dabraa kalammeessatis ummata keenya haajan ilma namaadhaa haaja baasuun ilma namaadhaa guyyaa dhalatanirraa kaasee ilaa hamma gartanii qabrii galanitti haajan ilma namaadhaa hin haftu. Nutis akkasuma haajomuu turre namni walitti haajoma walirraa waa argata wal qarqaara karaa akhiraatinis karaa duniyaatinis qarqaarsi kuni lafa hin bu'u duniyaas tolcheeti akhiraallee namaa tolcha jechuudha. Kanaafuu warri gartanii masjiidaaf gargaarsa barbaadus isaanuma kana tahee kanaaf as dhufan kanaaf isinitti dhufan kanaaf nutti dhufan namuu waan qabnuun waan dandeettii teenyatiin waa hundaanuu bira dhaabbatuun nurratti waajibaa nurratti illee haqa walirraa qabna rabbiilleen haqa nurraa qaba. Kanaafuu gartanii gaa waan kanarraa qooda fudhatuun keenya waan hin hafne. Kanaafuu wanni walitti dabarfannu amaanadha. Amaana kana namni har'aa waan xiqqoo takka rabbiif jecha jiruu duniyaa kana keessatti khayri irratti gartanii duuba qabeenya isaati irraa dabarse takkaa'u beekumsa isaati irraa dabarse takkaa'u wahuma dandeettiitti qabuurra humna isaati irraa yoo dabarse rabbii biratti milkii hammana ja'amee hin qabne hammana ja'amee hin hisaabamin rabbiin isaaf hisaaba jechuudha. Anarratti gaa jabaadhaa guyyaan nu dura jiraa guyyaan nu dura jiru kanarratti ifisaa qopheessinu ifiifillee gartee walillee haa kaafnu khayri irratti wal haa jabeessinu khayri irratti wal haa qarqaarru jabaadhaa dhiiran jenne dubartiin jenne xiqqaan jenne guddaan jenne hundi keenyahu karaa jiruun hundi keenyahu gartanii harka laatuun keenya waan hin hafne jabaadhaa rabbi khayrii kana nu haa qonnomsiisu ittillee nu haa kaasu warra irraa qooda fudhatee akhiraatti illee irraa milkaa'u rabbi nu haa godhu warra rabbi biratti baankii kayyaturraa rabbi nu haa godhu kanan isiniin jaa hunda keenyahu gartanii khayrii kanarratti rabbi nu haa jiraachisu khayrii kanarratti rabbi nu gartanii wal nu haa kaasu subhaana rabbika je'eetiin bidiyyaa sitti isinii dhaaba kana wanni nuti isinii dabarsinu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبليان كينيا جمعان نقرتي مسجد بلال بفخنا وبيستاني أكتي قرتي نقبجاني نويكو بيسانيف مقا مسجد بن عباس دران درسي community gartee masjida kanaati fi boordii masjida kanaa cufuu keessanu isin galatoomuu baddaan isin hinjaa nutilleen yeroo dheertuudha kamanarraa baanee deddeemuu jirru wanni nu oofallee haajaa jabduun nu jira masjidni keenya gartee yeroo gabaabduu keessatti
horiin irra jiru kana akka gartee kaballee ifirraafin nujenneet mudhii hidhannee lafa kaanee mee obboleeyyan keenya bakka jiranii cufattu haa iyyannu jennee lafa kaanee iyyansa keenya idimintonnirraa eegalle warri idimintonnilleen haa galatoomanii akka gaarii nu keessummeessanii akkasuma obboleeyyan keenya kalgaarittis dabarree dhufne gariin nama masjida kanarraa harka qabdanii nuti harka keenya galfachuu hin dhufne akkuma obboleeyyan keenya kabiraa harka irraa hin qabne sadaqaa kadhachuuf itti dheyne masjidaaf akkasumatti masjida bilaalittis dhufne malee sanirraa addaan harka keenya kabalachuuf hin dhufne hawaasni gartee kalgaarii cufte akkasitti akka nu beeku nuti wanni barbaannu akka obboleeyyan rabbiitti gartee wal gargaaru akka ilmaan islaamaa akka ilmaan oromootti illee wal bira dhaabbannee hudhama gartee masjidni Ibn Abbaas keessa jiru kana dhalaa fi dhiiran dirmannee fi rakkina kana keessa haa baafnu jechaaf isinit dhufne inshaa Allahu ta'ala warri gartee kalgaarii kana keessa qubattan dhalaa fi dhiirallee nurraa nafina guyyaa juumarraa eegallee hanga guyyaa sabtitti inshaa Allahu ta'ala harka isin jala qabachuu deemna Ibn Abbaas harka isin jala qabachuu deema iyyannaa Ibn Abbaas guyyaa lamee kana keessatti isinitti iyyatu nuu jalaa waadhaan isiniin jaagartee maqaa warra gartee boordii masjid Ibn Abbaas Torontorraa hundinuu dhaamsisaa nuu dhaaman waaniin amma jee kana tanaafuu akka gartee nu quba qabaattan cufti keessan walitti nu himtanii akka gartee rakkina kana masjida kanarraa hiiknu rakkinni harkaanu qabulleen horii masjida san akkuma beekamu 5.2 miliyoona 5,200 binne sanirraa miliyoona 3,500 kafallee jirra wanni nurratti hafe miliyoona 1,800 haga kana hidhannee masjida cufa keessa walii yaane ifumarraa kafalla waan jiru keessatti gartee uumamtee namni cufti bakka jiru lafaa ka'ee Torontoo isitti jiran obboleeyyan keenya waliin na wajjin dhufiniisi akkasitti nuti ana sheekha keenya Sheekh Hamiid Birooti fi ana obboleessa keenya Seiful Islaamii magaalaa karaa gartee Albertaa kanan dhufne ammallee garuu hin deenyu magaalaa kana keessallee masjida adda addaa haa jiru cufa qunnamuuf teenya hanga rabbiin hanga dandeenyu waan ta'eef irraa nu argamsiisu akkasitti hidhannee manaa baane obboleeyyan keenya akka gartee islaamaa akka oromootti illee masjida Ibn Abbaas bira akka gartee mudhii hidhattanii nu dhaabbattan nama nu dhageenyillee akka nu dhageessiftanii nu affeertan kabajaa gurguddoodhaan isin gaafanna inshaa Allahu ta'ala obboleessa keenya Seiful Islaam bin dabarsa ani gama kiyyaadha sumattan isin haa dhaaba hedduunaa galatooma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتيان سودان وبلين كيا وهندد ربي خين يقلني هاقو ربي سبحانه وتعالى ويا الرانتنا مسجد بلال كالجري خيستي وللنقبه ربي خين يقلني هاقه أولا وآخرا ظاهرا وباطنا اتيان سودان وبلين كينيا خن مسجد بلال كالجري هند خيسانيو خنديرا خندبرتي خطيكا خغدا dhugumatti haala ajaa'iba irratti nu simattanii haala bareedatti nu simattanii simannaa dhugumatti hedduu nama gammachiisu nu simattanii galata gurguddaa rabbiin addunyaa akhiratti rabbi isinii haa galchu jenna duuba
wanni yeroo ammaan tanaa dhaamsi nuti dabarsaa jirru akkuma sheekni keenya nu dabarsan bitaa mirgaa sheekotiin teenyaa akkasumatti gartee duuba shee Amiin nu dabarsan wanni amma isinitti lallabaa jirru kuni guyyaa 17 guyyaa jummataa akkasumatti guyyaa 18 guyyaa sabtii nu duraa kana jechuun naannoo Calgarytti namni argamu namni keenya namni afaan Oromoo dubbatu ummanni keenya ummanni islaamaa akka asitti waliin dhufnee rabbillee walii kadhannee du'aa'illee walii goonee masjida binu Abbaas khaliqiin irra jirtu namuu waan danda'u waliin buufnee qooda masjid ibn Abbaas Torontoo keessa jiru san akka nutilleen irraa qooda fudhannu ummata keenya kanaaf isin yaamaa jirra. wanni beekuu qabdan ummata islaamaa sadaqaan arraati kannatte doolaarri tokko doolaarri 50 doolaarri 100 doolaarri 500 doolaarri 1000 sanii ol wanni ati arra kannatte masjid ibn Abbaas mana rabbii liqii keeysaa baasuufi duuba wallaaftuu miti duuba waa hujii gurguddoo dalayde jechuudha. seenaa galmee teetii keeysatti masjida tokko liqii keeysaa baaftee akka bilisoomu godhuun isiin mataan isiitiifuu rabbi irraa galata guddaatti argatta duuba. eegas booda sadaqa jaariyaa ha isin hundinuu beeytan mana rabbii namni rabbii ilaa guyyaa qiyaamatti ha ol seenee itti salaate salaata nama sanii osoo irraan hirrifne sawaaba isii nama gartee mana sanirraa qooda qabu hundaaf rabbi kanna duuba. qur'aana namni tokko gattaa'ee qare ilaa guyyaa qiyaamaa haga masjidni san jiru qur'aana san nama sanirraa rabbi sawaaba osoo hirrifne nama qooda irraa qabu rabbi irraan dhokatu beeki duuba bikka fadhi hoo jiraatellee. akkasumatti ofi ilmiin dhikriin khayriin wanni achi gaggeeffamaa haga masjidni san deemutti rabbiin sawaaba sii kataba duuba obboleessa kiyya tanaaf dhufne duuba inshaa Allah. lammada sheeyni keenya shee Amiin Ibroo hafidahu Allah waraa'aa biyya teenya irraa dhufe shee Abdusamad Torontoo irraa dhufe an Siyaatil irraa hin dhufe keeysummaa teeysanii duuba keeysummaan gurraan nama galti jaan duuba nuti yogguu deemnu kana waa hedduu laalu jirra duuba waa hedduu xinxalu jirra. nuti hawaasa Kaalgaarii sadarkaa guddoo gubbarra bayna duuba inshaa Allah rabbi biratti illee sadarkaan teeysan guddoo bi'iznillah culamaa'ii teeysan sheekotii teeysan du'aata keeysan dubartii teeysan dhiirri teeysan xiqqaa guddaa warri Kaalgaarii ummata diin rabbii jaalatuun beekan islaamummaa jaalatuun beekan tokkummaan beekan nama kabajuun beekan nama gargaaruun beekan ummanni ku wallahi dhugumatti asiin jiraaf hin jawan asiin Kaalgaariin jiraaf hin jaw ummata addaati. kabajummaan arra nu dhiheeysitan dhiheenyi isin nu dhiheeysitan ta'arraan tanaa qofti ragaadha duuba bikkuma isin itti abdannu isin arkanne duuba inshaa Allah guyyaa 17 fi 18 illeen bikkuma isin nutiin kun itti yaannu sanii olitti isin agarra jennee abdii qabna inshaa Allah. sadaffaan du'aa'ii nama imaltuu biyya teenyaa dhufe sheekha keenya shee Amiin Ibroo shee Abdusamad Minisoot gartee duuba Torontoo dhufe anaa Siyaatilii dhufe
du'aa'iin tun isin hin dabrin ammallee yaada qabu rakkoo qabu cinqii qabu hujii dhabe ilmoo dhabe fuudha dhabe heeruma dhabe gartee duba fayyaa dhabe gartee duuba rakkoon adda addaatti jirtu niyyadhu khottu supermarketiin argattu quba qabaad kaaskoo himi argattu mana rabbiirraa argatta nama rabbiirraa argatta duuba beeki ifi wannin godhin dhamaatee gartee duba wareerteen taa'in gama rabbii khottu mana rabbii khottu ummata rabbitti khottu rabbiin haajaatee sii guuta yaa dalagaa dhabe yaa fayyaa dhabe yaa ilmaan dhabe yaa heeruma dhabe yaa fuudha dhabe dhukkubni itti jiru rakkoon adda addaatti jirtu sifuru allaha duuba allaha sifura dirmadhu khottu ربي مرجع قرآن خيست سورة محمد آية ربفرتي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا ربي يا ور ربي تيامنتن إن تنصروا الله يو الله افتمستا الله دنبيتي هم ندبيتي أكسينتي yoo diin rabbiitiif gartee tumsitu taate jechuun rabbiif tumsuun mana rabbiitiif tumsu rabbiif tumsuun kitaaba rabbiitiif tumsu rabbiif tumsuun sunnaa rasuula rabbiitiif tumsu alayhi salaatu wassalaam yoo ati maatiin ta'e maatii masjida rabbiitiif tumsitu taate maatii inshaa allahu ta'aalaa rabbiin gartee ballama seenee ينصركم جي ربي ماتي سر ربي تمساف أبا فدهاتو واني شرطي مالي ماتين سنگرتي أولاغان سين قوتتو كبدوان براتي ميت أولاغان ماتين سن أبا مناتين هذا مناتين جولين قوتتو كبدو من ربي تفتمسو دين ربي تفتمسو قاف أولاغا سن قوتتي ربي بلما سينغرتي دوبا بلمني ربي دغادا ينصركم اسنيف تمسا جيروتي سن كيس اسني تمسا جيرو غرتي تنا خيستي هجي دبتي ربي هجي سي ارغم سي تمسا فيا دبتي فيا سي خني سي تمسا علمان دبتي علمان كني سي تمسا غافقم غافات ربي تمسيتي سنقفا ويثبت أقدامكم قد سنقامة ربي يو عدوي فلدران افتن الله ميلا خيساني سنقداما دين كان الرتي سنقداما ربي اسنتي سيجو ما نرغتن كانون دوم متخيل من ربي دفني من ربي تفتنسني ربي را أرغتن دوبا كسيت ورا ربي را أرغت ربي نو أغدو والأرغان كينيا إن شاء الله تعالى وياخد التربة مسجد بلال كالغريتي هاتو وبليان كينيا خغرتي دوبا دغيسن كان دغيس داماف ان شاء الله تعالى غويا خيستي ملكوينه نمو غرتي دوبا ركو اساتي فرمات ربي را ارغتي ولينيانه ولينوينه ربي خينيا خدنه نسري امه اسلام ارغنه غمچون غرتي غرم خينيا غرتي دوبا غويا غلو ربي نو هاغدو والأرقان كينيا مسجد بلال كالغاري هاتو جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله مي أمري في أيانا جعفر اللي نمرو في بقنا جان نفت جعفر عبد الرزاق سيد بسن جرا موزنا إبراهيم اسن جرا شيخ عبد الرحمن جرا اسن هندنو مي حواس خيزن كنا خوتاس سرفن حواسني حواس اسم جالتو حواسني حواس اسم كبجو نورانا فينا أجا أنتم إن شاء الله قرأ أبلي سخية أيانا تنسين دبر لا سنجي خطة سنتين
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا بولي الإسلام ماتي بلال خبجمتوتا بولي الإسلام ورمو خمقالاتنا ولي كبنو خمقالاتنا على جرتن سلامني ربي بك جرتن اتسنادا قبل يو ربي انجي haga guyyaa irratti haga guyyaa gartee masgiida kana binnee masgiida kana jaarrutti nuutu walitti haajamaa ture nuutu obboleeyyan keenya halaala jirutti haajamaa ture harki gaafa raqaa wal dhiqaa guyyaa obboleeyyan nutti haajamaniis dhufee jira jechuudha. Masgiidni kunis ibni Abbaasiis lachuu mana rabbiiti. Hawaasa islaamaatu keessatti salaata keessatti barata keessatti diin rabbii tajaajilaa jechuudha. Gaafa lafti tun duwwaadhaa kaba koo masgiida taatiin beeyne obboleeyyan keenya addunyaarraa Torontoorraa Awustiraaliyaarraa Ameerikaarraa Awurooppaarraa Afrikaarraa biyya teenya biyya dhalootarraa waan danda'aniin masgiida kana cinaa dhaabbatanii jechuudha. Rabbiin maqaa nutti godhee du'aa abbaan keenya baabaan keenya nu godhe dhugaa godhee bara dhufu jee isinii masgiida qabu rabbiin isinii masgiida hin qabne isin nan fidin jee du'aa nu godhe jechuudha baabaan keenya gaafa nutti dhufe 2019 rabbiin du'aa isa nu qeebalee dirmannaa obboleeyyan keenya bahaadii haa kaabaa kibbaa nu godhaniin hawaajaa nu dorgome faranjii nutti dorgomte obboleeyyan keenya osoo lubbuun jirru manni rabbii abadan kufaaraan hin dhaalamu hin bitamu jaanii waan qabnurratti waan dandannuu idaanii mana kana haasha binnee ni yaadattan ulamaa'iin teenya guyyaa 55 hin rafne jechuudha. Akka Noorz Ameerikaatti Torontoodhaan rafne Ameerikaadhaan rafne Awustiraaliyaan rafne Shee'amiin Oromiyaarraan rafne jechuudha. Tattaaffii bu'urri isinillee ta'u tattaaffii waliigalaatiin bakki keenya kun rabbiin gargaarsa rabbiitiin bilisoome jechuudha. Arra masgiida Ibnu Abbaastu bilisummaadhaaf nutti haajamee jechuudha. Guyyaan kun qormaata. Waan dandeenyuun qalbii gaariin xiqqoo qabnuun gargaarsi kun liqiintuun waan baatuuf yoo itti idaanne qormaata rabbi san jalaanii baanaa jechuudha. Yoo zoo qabnu mataa mammarree masgiida bakka biraati jennee gartee duubatti harkifanne qormaata rabbi jalaan baanuu jechuudha. Obboleeyyan akhiraa guyyaan kun guyyaa haajaa guddoodha. Lubbuun jiraannee fayyaa qabaannee bakka nagayatti lafa nagayatti gargaarsa masgiida kanaatiif waliyaamuun keenya carroomuudha galata guddaadha hawaasa keenya kan dhiiraa dhalaadha. Xuuxxoon 50 nama tokkotti bahaadha nama tokkoof nama xuuxxoo 50 nama tokkotti bahaadha nama 50f darbata fuunfata taphaa ba'aan arra masgiida keenya Ibnu Abbaas irra jirtu ba'aa tokko kan jara jirtu jechuudha. Dhihaannee waan dandeenyuun yoo ayyaanaan harkaan qabne obboleessi Ibraahim harkaa qaba yoo obboleessi Ibraahim harkaan qabne obboleessi Sheekh Abdurrahmaan harkaa qaba yoo obboleessi Sheekh Abdurrahmaan harkaan qabne obboleessi Umar harkaa qaba jechuudha. Rabbiin bakka fedhee fideeti baasaa waan dandeenyu du'aa illee haa itti idaannu hirmaannaa qaamanillee dhufnee itti haa idaamnu kiisha keenyaanillee waan dandeenyu masgida sana akka gargaarru yaamicha obbolummaa isiniif dhaabnaa. Akkuma kalee diin rabbiitiif owwaattan diiniif dhaabbattan obbolummaan teenyarraas ta diin irratti wal barre diin irratti waliin jiraanna yoo rabbiin jee rabbi irraa isonni kajeellu guyyaa akhiraa sana akka rabbiin gartee walitti nu qabu sababa ulamaa'ii teenya karaa dheeraa deemanii dhufan kanaaf sababa ijoolleen xixiqqoon badii takka hin qabne akka isa barattu kanaaf sababa gargaarsa masgidaatiif ulamaa'iin teenya nu yaamtu kanaan rabbiin ibidda jalaa bilisa nu baasee jannata keessatti illee akka walii qabamnuun rabbi irraa kajeela rabbiin isin haa kabaju dhihaadhaa yoo rabbiin jee guyyaa gabaabaatu hafee san duraa'u hoottaa warri dalagaan isin shaakaliin ulamaa'ii teenya nu wajji bohaarsa gama dubartiitis koottaa guutaa gama dhiiraatis koottaa guutaa ulamaa'iin teenya gartee
guyyaa haga kana keessatti isaan lubbuun jiraatanii nuti lubbuun jiraanne irraa waa barannaa jechuudha. Waan dhufaniin chaarjii irraa godhanna gaafa walitti dachaalu rabbiitu beekaa jechuudha. Lubbuun jiraatee lubbuun jiraannee walitti deebi'u rabbii qofaatu beeka. Nu tokkolloon hin beekne halkan edanaatu amataa jaan obboleeyyan kiyya guyyaan kun guyyaa murtiiti, guyyaan kun guyyaa deeggarsaati, guyyaan kun guyyaa gartee chaarjii itti fudhannu ulamaa teenyarraayi hadaraa warri kalgaarii jirtanis obboleeyyan kiyya ka ikraatiis obboleeyyan kiyya ka bilaaliis hawaasni keenya ollaa jirtanis hoottaa dirmannee waliin gartee masgida kanaaf misoomsuu isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wal argaan keenya Juulaay 17 fi Juulaay 18 fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Gama hangafa kiyya duraan dubbadhee na of kolchaa gama gartee obboleessa kiyya Ibraahim ittiin dabarsaa jechuudha. Assalamu alaikum. Anaaf gaa masgiida kun kophaadha. Masgiida kiyya masgiidaan rabbiif dura itti sujuude masgiida bin Abbaasi. Allahu akbar. Mashallah. Masgiidni san qaabsoo ajaa'ibaa keessa bahee yeroo keenyaas nu duulu haalagaa nu duulu nama hamma tokko warri bin Abbaas rabbi rahmataa godhuuf sheekan keenya Sheekh Abdallaa Khaliifaa fa'a. Ustaad Amiin rabbi rahmataa godhuufi jarri kun gad dhaabbateeti Oromoota gartee afaan kana dubbatu gartee Mahammadii fi Ahmad jedhu sani ni islaameessanuu jechuu danda'ama. Qaabsoo guddaa keessa bahaniiti dhufanii aranutti haajaman maskiinni san gaasanirraa bakka biraatti godaananii maskiita san bilisoomsuuf rakkuma harkaanu qabuu turte tuwani waanii santu har'a isaa harkaa qabaa. Warri Kaalgarii haasawaa sheeka keenya hedduutu haasawee waa'ee fadlii gargaarsaa yookaan gartee ibaadaaf namni waa kannatu hunda haasawanii jiranii sadaqaa maal akka qabdu hawaasni keenya silaa gaggaariidha. Hawaasni Kaalgarii gaggaarii makiinaan teessee illee saggaarii tokkollee nurraa manatti naafinaa guyyaa san asin nuuf dhihaadhaa akka dandeenyutti masgiida kana cinaa dhaabbanna. Masgiidni kun nu gargaaran nama biraatiin maaliin adda dhalaan isaanii kophaa nu cinaa dhaabbatte dhiirtii masgiidni kasi kophaa nu bira dhaabbatte jechuma tokko nuti jenne maalinni guyyaa kaan as jira. Warra akkasii rakkoo san nu fure rakkoo isaanii warri furu arra nu ta'uu qabna jenna. Warri Kaalgariitii fi ollaa Kaalgarii jirtan dhalaanis dhiirtinis sheekan keenya biyyarraa Sheek Amiin, Sheek Fu'aad, Sheekh Absomad isaan hundinuu as jiranii gaa waa lama qabna asirraa takka sadaqaadha. Taan ilmirraa baranna sheekan keenya kana jala teenyee aamiin jechuunu wallaahi waan gartee sadaqaan tun qabdu Sheekh Amirree Foggoo haasaa waa garii na keessa haasaa waa inni arkee ture. Laayifii waa inni arke sadaqootararraa. Tanaafuu waan dandeenyuun isaan bira haa dhaabbannuun jaa hawaasni keenya kan Kaalgariitii fi ollaa Kaalgarii jirtan dirmadhaa masgiida kana haa bilisoomsinuun jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. بليان كينيا سلاو نما هندو ندلو دبته وندو بنوس وندو بتمينوس وندو بتو تنيوس تاكوما اسين waliin qaama takka gargaarsa bin Abbaasiif guyyaa as deemu kanatti nu argama jechuudha. Wanni guddoon hawaasa keenyarraa barbaadu sanuma garuu waan takkaan jira akka keessummaan nurraa qabdu qofa haa eeguuti. Warra Kaalgaa irra wanni jiru akka keessummaan nurraa qabdu eegu. Guyyaa sadiif
keessummaan akka rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam nuyi walitti guyyaa sadii fi haqa guddaa nurraa qabdi jechuudha. Guyyaa sadii dirqittis tolattis guyyaa nuti waan nurraa fudhachuu dandeessi. Saniifuu guyyaa sadee kun haqa isaan qaban tarabbiin nurra qaayef akka nurraa arkatan akka nuti saniin hin hongoyne insha Allah sannuu quba qabaadhaa tahaftee masgiinni tokko lamaan hajaaru tokko lamaan sakka dhaaban ni eegalle malee jiru kana nuti masgiida ijaaruun amma nu haara nama masgiida kuma meeqan lakkaa'amu hajaaree jira. Tanaafuu tokko jaarree lama jaarree dhaabbachuuf hin ta'e. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa Abii Sa'iidoo deessarratti maal jedhe mu'minni khayrii irraa hin quufu jedhe. Masaajida Rabbi ijaaruun khayrii irraa khayrii irraa illee ta Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa masgiida takka Rabbi jecha ijaarteef Rabbiin galanni isaa tan nu galchu mana jannata keessa nu ijaaru. Masgiida tokko jaarree dhaabbachuun manuma tokko harkachuu taate. Tanaafuu masgiida niyadhaa masgiida hedduu jaarrajaa keenya kafallee fillee keenya jaarranneen jiinaa guutuu guututti hangaan jiru masgiidaniin jaara jennee nyaatanya tolfachuu qaban. Masgiida tokko qofaa miti, lamaa miti, sadii miti. Mana Rabbii jannata keessa nu ijaaru fudhachuuf masaajida hedduu jaaruutu nyaatanya keessa jiraachuu qaba jechuudha. Tanaafuu obboleeyyan keenya haqa obboleeyyan keenya ka biyyaa dhufee fi Oromiyaa dhufee fi ka Torontoo dhufees haqa nurraa qaban ka Siyaatil dhufees haqa nurraa qaban ummanni kaalgaarii gaggeessuu qabu. Haqa keessummummaa, haqa rahimummaa, haqa obbolummaa gaggeessuu qabna jechuudha. Saniifuu guyyaa lamaan as deemu kana guyyaa namni hundinuu wal gahu ammoo boruu fi guyyaa aladaatis insha Allah keessummaa teenya dhuftanii ilmi isaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaanii kanne irraa qooda akka fudhannu kitaaballee kitaaba li'annaka Allahu hajuu qaban harkaa kitaabni kun guddaadha. Saniifuu wanni hafe nu dura dhumee jira waan hafe irraa dhaqqabannu gariin nu duratti Torontoo fi Edmontanii dabaree jira waan hafe asirratti umurree wassalaam jennee khitmaadhaan adda kaana insha Allah fayyaadhaan nagayaan nu haa jiraachisu guyyaa saniin nu haa ga'u. Ammoo darsiin boruus asrii booda ni jirti yoo jimmatallee nu mijeessi asrii booda ni jirti guyyaan sabti guyyaa sabtiiti yoo qabaanne alada insha Allah ni godhan kitaabni dhumee deema insha Allah yoo Rabbi keenyaan taate saniifuu guyyaa sanii Rabbi nu haa ga'u. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Namuutuu dhiyaadhaa isin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan keenya warreen kalgaarii jiraatan hawaasni maatiin Bilaal akkasumatti hawaasni islaamaa kan magaalaa kana jirtan kagartee diin Rabbi isi jaachisun jinu sheekotiin teenya akkuma dhaamsa isinii dabarsanii turan dhaamsaanis xiqqoo waan itti dabaruu barbaadu jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya akkuma adii roobsa majjee dhuga harka hafalatuuf hin dhufne isaanii garuu galata warri Torontoo kun nu biraa qabuun himuu barbaada. Namni gartee galata namaa beeyne karabbiillee hin beeku. Masgiida irra keessa teenyu kana nutilleen akkuma irra isaan rakkatan kanatti gaafa isaan rakkoo keessa turre rakkoo nuti keessa dabarre rabbuma tokkichaa beeka jechuudha. Gaafa hamtuu san hoggaa itti yennu obboleeyyan keenya kun waan qabaniin jechuudha. Maallaqa waan qaban waan harkaa qaban kaan nuuf liqeessan kaan
nuuf arjooman jechuudha. Kanaafuu galanni isaan nu biraa qaban guddaa. Ilmi namaa galata namaa galchuulleen wama shari'aa keessa jiru. Kanaafuu jecha arra guyyaan isaaniitiif guyyaan nama biraa tokkoo miti. Arra namni biraa dhufee gargaarsa nu godhaa jechuuf warri nu abbaas dhufee gargaarsa nu gaafachuun dhugumatti akka ilma namatti waan gargari jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya kun nu bira dhaabbatanii turan. Arra nuti illee bira haa dhaabbannu jechuun barbaada. Dhiira dhalaan keenya waan dandeenyuun bira haa dhaabbannu. Wanni nurraa eegamu qooduma keenya bahu jechuudha. Wama dandeessu godheeti. Waan gartee miliyoona kafaluu hin dandeessu dhugaadha beekamaadha. Ati immoo waan dandeessu qabda. Wama dandeessan akka bira dhaabbattan guyyaa yaamamtan kanarratti namni magaalaa tana jirtan akka namni isin jenna gama biraatiin wallaahi Sheekh Amintu as jira. Silaarraan tana uummanni keenya masgiinni kun bakka walii teessan jila guutee taratti teessan sila. Rabbiin tola nurratti oole Sheekh Amin nurratti yeroo hedduu nurratti deebisa jechuudha. Dandeettii teenya malee dandeettuma rabbiitiin haajaa biraatiif dhufan rabbiin masgida kana yeroo hundu bira fida jechuudha. Kanaafuu jecha darsii bareedduu kennaa jiran jechuudha. Mee koottaa darsii kana irraa dhaggeeffadha. Waan bareedduudha gartee guyyaa irraan tanaa namoonni gartee gama sooshaal miidiyaatiin hordofaa turtan mee viidiyoo tana dhaggeeffadhaadhati. Namni magaalaa kana jirtan guyyaa boru namni magaalaa kana jirtan koottaa dhaggeeffadha. Darsii asrii booda jechuudha. Haga guyyaa aladatti asuma jiranii jummataa fi saftii malee aladallee as jiranii guyyaa isaan as jiran kana irraa fayyadamnu obboleeyyan kiyya dhaamsi isinitti dhaamamee jira. Kanaafuu koottaa dhiira dhalaadhaan koottaa dhaggeeffadha. Namni rabbiin yeroo isiniif kenne yeroo teessanirraa if qabaadha koottaa isinitti hin dheeressinu yaamiinsi isinii godhamee jira. Guyyaa isinii himame kanarratti namoonni hundinuu akka dhuftan ani sirra deemeetiin isinii dhaamu barbaada. Inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat agge.